kabarate hunduu biyya bulchuu deema saamuuf. Hin jiru namni dhugama. Biyyi daaruftee qamadii alaa eeggachuu. Jawaar Faat maaliif hiitama? Akkamitti qamadiin alaa gargaarsi dhaabbataa? Ookee muummichi ministeera dhaabee qamadiin adda uummanni du'eeyyummaan. Bara akkamitti Itoophiyaa yoomuuf dandeettee qamadii dhaabanii jedha. Ammoo deebi'ee Itoophiyaan qara yoom biyya beelaa taate takka Itoophiyaan beelaa fi hiyyummaaf lolaan hin beekamne siin jedha. Akkasiin jedhan. Takka Itoophiyaan ollaa wallolteen beektuun hin jedha Jawaar. Si mucamoo tiksee gaalaa tiksee re'ee yookaan hoolaa baadiyyaadha jiruu ati dhattee gaafatte bar. Somaaleen illee wallollee, Suudaan illee wallollee, Eertiraan illee wallollee. Barsii maanamu biyya keessattuu fi ol fixaa baanee waggaa gara dargii waggaa 17 lole. Eenyu Haayile Sillaasee waggaa 54 bulee haga achi ture san lolatu. Miliinik osoo Oromoo lolu du'e. Biyya akkanaa ta'a takkaa yoom lolta eenyuun jedha Jawaar asuma deebi'ee dhiqatee barsoo giddaan. Mallas Zeenaawiidha bari akka seenaa onnaa keessa Mallas Zeenaawii bari wayyaanee wajjin baadimmee lolli baadimmee bar lubbuun ilma namaa yeroo gabaabduu keessa waan takkaan dhumatti lafa gad afame. Waraana ijoollee Oppiidoo kana bar kuma meeqan ibidda naqan beektan ijoolleen boombii afanii irra baa jennaan waraana dide bar duubaan kilaashii matiraasa itti dhaabanii bar wayyaaneen fixxee shaabiyaan fixxee bar waan meeqa dalagame baadimmeetti. Tsahaay Gibaat jedhanii bar seenaatti ba'e Tsahaay Gibaat. Akka dhiigni ilma namaatti yaa'ee itti lafa yaa'e. Meedhiis lola adda bilisummaa Oromoo waliin maal kanaa fi Gimboot Sabaatti maal kana wajjin lolaa ba'e. Jawaar biyya nagaa ta lola hin qabne lola taate daangaa takkaa Somaalee wallollee hin beeknu. Somaaleedhaaf Keenyaa inni lolee araarse muummicha ministeeraati. Eertiraaf Itoophiyaa inni araarse muummicha ministeeraati. Yoo lolli hin jiraanne Eertiraaf Somaalee Itoophiyaa maaltu addaan baasa? Noobel Piis Piraayisii maaliif argate muummichi ministeeraa? Nagaa gaanfa Afrikaa kalee hin qabne buusuudhaan addunyaan dadhabde. Addunyaan biyyoota ollaa kana keessa mooraa qabdi. Mooraa 19tu jira. Eertiraa fi Jibuutii fi Somaalee. Nagaa ofii kana asii tikfachuuf biyyoota ollaa kan olii galchuu dippiloomaasii meeqa qabeenya meeqatti baasanii dadhaban maal jedhee Gabrasiyoon. Gaafa onnaa xaxanii yaadattanii gaafa hawaasa irratti dubbate. Hay mucaa kana namni gartee isaanonni jedhu jiru jedhu waan nu dadhabne addunyaan dadhabde Asiyaasa Furqii bira dhabse habzii daandaa cubbuu kaamee hagana jedhee Asiyaasa Furqii harqabatee fidee jedhe kun kennaa addaa qaba namni danda'u miti. Nama bari inni 4 kiiloo keessaa baasii bakka isaa taa'u jiru jedha. Kan Oromoo jedhu ammoo wallaalaadhaa maaliyyoodhaa dhamaadhaa siin jedha. Oromoo kanaaf gartee lafallee hin badin ofillee rakkistee namallee yakkin. Waan lafa jiru argaa jirtan. Namni akkuma ijoolleen jette nama folchallee namni gaartee adda ba'u maatii adda ba'u illee ni jira. Namni maatii ofii bar namni tokko dhufee biyya bulchuu bar biyya feetee gaafadhume kijibaanaan jira achiin duuba. Jaartii hamtuu waliin jiraachuu qaba biyya bulchuuf namni dura. Namni jaartii isaa waliin jiraachuu hin dandeenye wallaahi biyya feetee dhaqee kijibaanaan jedhee eegas deebi. Cabsa Jawaarii fi miti. Eka hayyuu inni hayyuu ta'uun maatiin na folchaa ka shamarran dubartiin bar nu'uu miti nabi rabbi ala salaatu wassalaam yeroo ruuhin keessaa baatu illee dhaabbate. Waa afuriif naa horadhaa jedhaan. Tokko haadha teessanii irraa dhalattanii. Lama ilmoo teessanii isin irraa dhalatte. Sadaffaa obboleettii teessanii waliin dhalatte. Arfaffaa jaartii teessanii isin onnettani. Cinaacha gartee Aadam abbaa keenya irraa jallataa irraa nu goote fooyyoo irraa nyaattan jala deemaa nyaadhaa hin cabxee jechuun adda baatanii. Meeshaa gartee dahaa wannaadha dubartiin qabaa fedhan. Harka keessa waan jiraniif hin danda'an lola ati loltu waati gootu kan qabattee akkasitti deemte bakka isaan lolan bakka isa yoo kana dandeetti biyya bulchita jechuudha. Bulchiinsi maatii irraa eegala. Ilma hamaa rabbi namatti hin fidine argatta jaartii hamtuu si gora yookaan situ hamaa. Atummaan dubartii qofa hamaan irra guddaan dhiira iyyuu badaan kaangoo itti agarsiifatu yoo ala bahee alatti namni kabalee dhiitee gartee nama salaatee galuutu mana yeeloo gadi jagna ta'a. Namnuu ka beekamu bar namni jajjabni namni jagna jedhan jajjabaa jedhan nama jaartiin mo'attuu beektu isin. Namni jagni jabaan nama jaartiin mo'attu. Nu biratti namni jaartiin mo'attu yaaraadha. Seenaa hedduu jira sa'aatii isin irraa nyaadhu. Namoota jajjabaa hedduu yeroo argan gartee mana galu Umar bin Khattab radiyallahu anhu Amirul Mu'miniin. Isaa haati warraa itti kaatu bara keessatti saabtee dhufanii rifate.
Maaliif ni beekan kaati gartee dhiirti nama isa caalu wajjin qabsoo qabatti malee nama isa hin geenye karabbillee amaanaa itti kenne humna laafaa kayoo ati kabalte kaballaa ta'e irraa nafne. Kana deebitee jagnummaa itti garsiifachuun jechi kanaaf namni dura gartee biyyaa waa godhu ala gabbayee maatii ofiisan ibidda mana keessa jiru san gartee jaartii badduu ilmaan hamtuu ibiddatti qabdu san danda'u waliin jiraachuu qaba. Maaliif dubartiin bar waan birisirraan feetu hin bareeddaati gaarii haganuu itti dhumate tana dadhaba ilmi namaa. Guyyaa takkasii waan qabne yookaan kenne boone kana ilmaan shoorii keetiin beeku haa fidisiin jedhe. Akkana naan jettaa inumaa jettee kaballaa dhiitichoo deeman mana kee diigde jechuudha. Asii wanni gartee irraa eegalamu maatiin laallamuun maali? Ala yoo baate si dhufa kaa hedduun osoo ati uummataa dala hedduu dhufee hey akkana nu godhee iddaa akkana godhee zarraa fidhee si gabbaa gartee garee yoo ijaaree si dhufa. Yoo gaafas mataa rasaasarraa buqqisi jettu taate biyya bulchuu hin dandeettu jechuudha. Muummichi ministeera wanni danda'anii baatanii deemanadha. Sabaaf sablammoota 83 Oromoo miiliyoona 100 jala geettu adda. Kakuu ta'an gandaan ufiyyuu wanyaan hadhooliin dhufnee ijoolleen teenya maal godhaa jirti. Harargee, Arsii, Gujii, maali Jimmaa, Wollo jennee barkanaa qabaattee deemtu bara. Akkuma ijoolleen gadi wal nyaattu kun warruma akkalee achi ture dhaaraa kiiloo keessadha ministeerri bakka bu'aan uummataa. Bulchaan gandaa aanaa kun bar ilma daafii hedduu keessadha gartee. Mujirima hedduu jira gartee. Kan nama saamumaaf gartee wanna godhu deemu. Ka dalagu waan badii gadi dalagu isa. Ka himattu ati Abiy akkas godhee Maaliyyoon akkas godheedha. Adda Oromiyaa baradha yoo dhugaa san dubbanne. Oromiyaan eenyu bulchaa jira? Abiy. Oromiyaa bichuun bulcha maal sogalcha? Jawaar Faati garuu hin beekaaf tarallee wallaalee godhee hin beeku Abiy akkas godhee jedha gartee Oromiyaa hidhamee. Maaliif hin jenne eenyu Shimallisi? Namni bulchuu jiru itti gaafatu mullee Dr. Abiy Ahmed Aliiti. Gaafni federaalli itti gaafatamu Oromiyaan dadhabdee rakkoon tokko jiraatee federaalli itti dabree yoo bulchuu eegale yookaan agartee keessa seenee waliin waa godhe gaafatama. Dura tanaan beeku uummanni kennallee. Federaalli baasee itti kennee jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa illee, Amaaraa illee, Tigraay illee mootummoota naannoo guutuun dirqamni itti kennamee jira biyya akkatti bulchan. To'atuun qaba hadha osoo inni kun Oromiyaa keessatti deemee ibiddi harkaa ba'ee tokko mootummaa naannoo saniitu dadhabee himata. Yoo inni himachuullee deemuun harkaa baatee argan federaal dhaqee waan kan nuuf kenni gartee dadhabdee jedhee irraa fuudha. Garuu hadha waan ganda keessa wal saaman nama qalan ajjeesan federaalli itti himatamuun wallaalinna jalqabni inni sun. Paartiin siyaasaa isin jala deemtan jechuudha. Hadha Finfinnee keessa waan ta'u federaala waan agartee hadha mootummaan federaalaa bulchuuf naannolee federaalli bulchuu irratti dhaabbichuu yoo himatame mootummaan federaalaa yoo himatame yoo maqaan dhawame eeyyen hagam takka uummanni keenya kana hubate gabbu'e. Isin galee kanaaf federaala laaltu miti bara rakkoon guddoo yoo jira tokko isin jedhe federaalli dhaqeen sirreessa waamee obbo Shimallis fakkeenya waan isa laaluu obbo Shimallis sirreessu dadhaban maaliif kun hin ta'e wanni kun deemu jira ni godhaallee jira mootummaan. Kanaaf waan kana guutuu laalaati uummanni keenya hin jaanja'inaan dhama'inaan wanni dhufullee hin jiru. Jawaar Faati amma osoo mootummaan araa kiiloo bahee koottaa seenaa jedheen hin natteen seentu. Eessatti jirru? Mee namna Itoophiyaa keessa ta'ee mootummaa kan mormaa jiru eenyu jira? Hunduu eessatti? Bakki itti walgaantu Waashingitan DC malee kun Jarman jira, kun Minisootaa jira, kun Teksas jira, kun Kaalifoorniyaa jira. Hunduu qorsoo bishaan irra facaata ofiyyoo ol quban qabdu. Nama osoo ayyee koottaa bira mosomee koottaa jedhanii bar wulii Itoophiyaa wannaa gaafatti bar. Koottaati ayyee mootummaa kana wajjin haasofnaa jedhaniin bar hunduu wilii fiizaa itoo eenyu gaafate dhaabbichuu gaafate bara hundi. Barmoosuu kun kanaan kalaalan namni dhaabni namni waliin deemu dhaaba akka lamatti tokko ka qawwee hidhatee achi bahee ala fedhu Ameerikaa Awustiraaliyaa kanaa qawwee harkaa qabaate dhuga mootummaa kana achi bahee lolaa jira. Kanaaf achi bahee waajjira Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Noorwee bakka fedhe qabaachuu danda'a kana. Kalammataa paartii adda biyya keessa jiru kan mootummaa kanaan hidhamaa uummata isaa keessa jiraatee falmoota dhiyaasira. Yoo ati waan fedhe dhufachuu onni inni viizaa barbaadate maal godhu hin jiru. Jawaariin mee amma Jawaar ati qabsaa Oromootii koottu yoo jedhaniin Jawaar adda boru. Muummicha ministeera hayyamsiisuu boruu dhaqan. Haaseenuu viizaa naa kennamuufi.
Wili immigireeshina dubbiin isaa dhumatti. Qabsaayaadha kun. No. Qabsaayaan lamma. Tokko ka gartee gaafii immigireeshinaa malee paaspoora san barbaachifne waan akka san barbaachifne qawwee isaa qabatee qawwee qabadhee seenamoo hiikkadhee seenaa irratti biyyi biraa bakka buutee fi waan hundaan gartee fidanii akkasis seenu lamuma. Kun akkuma isin jedhu biyya keessaati. Kana hunda qaban hin qaban jedhan ofitti illee taphatina. Waan lafa hin jirre. Waan namni nu koflu. Mormitoota riphee lolaa lamuma. Mormitoota karaa nagaatiif afaan qawweetti. Mee eenyutu adda gabba'ee marruma fakkeenyaaf amma silaa marroon akka gaafa wannatti waamanii dhaqeessanii maaliif qawwee waan harkaa qabuuf laal xiyyaara UN fidanii fuudhanii achi geessan jechuudha. Silaa akkasii amma fakkeenyaaf marroon faati akkasii dubbattee hadhaa faannoon faati akkasii dubbattee jarruu bar mootummaan kun nagaa barbaada. Amma fakkeenyaaf warra gaara dhukana akka qawwee dha'u kana bar mootummaan kun dubbii qabbaneessee nagaan deemaa seera addunyaa keessatti illee bar marroon faati illee faannoon faati illee seera riphee lolaa illee hin guunne. Maaliif namoonni biyya takka morman addunyaadhaaf akka mandeeta argatan nuti qabsaa'ota haqaa shiftaa osoo hin tahin warra rakkoo uummata keenya ilkunoo kana hagana hidhamee hagana ajjeefamee uummanni keenya akkana ta'e dadhabnee qawwee fuune karaa nagaatiin hagana yaallee jedhanii yoo dhaqan Jeneevaa irratti gartee maandeenii kennamaaf jechuudha. Ifi mootummaan dura dhaabbatanii mormu kun beekumtii kennaafati fagoon dhaqiidhaatti. Mee amma marroon faati yookaan faannoon shifta malee paartii siyaasaatii miti yookaan ammoo riphee lolaa dhaabooyii kaa'uu dhaabatee bahe eenyutu waan akkasii mormuu danda'a Daawud Ibsaati. Osoo faca'uu baattee kaafaa'uudhaadha dhaaba maandeeta qaban jechuun beekumtii qabanii akka addunyaatti illee dhaaba jechuun beekame dhaaba jedhame. Dadhabbinnaaf diigamuun jalaa kan jiru ta'e Daawud Ibsaadha yoo dhaaba adda bilisummaa Oromooti Oromoof qabsaa'ee jedhe iyyeen maandeeta qaba. Addunyaa yoo irraa fudhatte hin beeku malee. Boordii filmaataatti galmaanii jiran. Biyya keessattis alatti akka intarnaashinaal addunyaatti Afrikaatti illee paartii siyaasaati. Mo'al gaafatan jira ulaagaa san guuttee nama gamtoon oliin jira dhaaba qabanii kora godhatanii. Haala amma addunyaan maal jetti? Haala yeroo ammaa kanatti hojiin isaanii teerestii wajjin dalaganii tuttuqqii qabanii teerestii wajjin